Oromon hoytuma murtii tumattu waan biraa dura nagaa lallabde sa'a nagaa lallabde nama nagaa lallabde malkaa nagaa lallabde maddaa nagaa lallabde karaa nagaa lallabde gabaa nagaa lallabde bultii nagaa lallabde ooltii nagaa lallabde wanni isiin hin lallabiniif hin jirtu waan uumame muluufuu nagaa lallabde nagaatu duraan nagaa jechuun utubaa biyyaa yoo nageenni jiraatin homaan jiran ilma qaba jechuun nagaa irratti jira ilma sanin guddifadha jechuun nagaa irratti jira ilma sanin barsiifadha jechuun nagaa irratti jira yoo nageenni hin jiraatin hin jiru hin horadhaan hin jiru hin qotadhaan hin jiru hin bocadhaan hin jiru ilma barsiifadhaan hin jiru nageenni yoo hin jiraatin guddinni hin jiru misoomni hin jiru nagaa kenna wanni eeggannuuf jiru teennaaf eeggan nagaa namaa hayyuu jirutu eega wayyuu jirutu eega abbaa amantiitu eega abbaa gadaatu eega abbaa bokkuutu eega qeerrotu eega qeerrittitu eega haadha siinqeetu eega akkanatti eegama nageenni kalee. Nyaanni nuuf dhiyaachaa jiru barnoota keenya yaaddoo malee akka barannuuf nu gargaareera jedhan barattoonni mana barumsaa Buura Booruu Abbabeechi Gobanaa magaalaa Fiichee. Magaalaa Fiicheetti qooda fudhattoota hirmaachisuun manneen barnootaa 5 keessatti torbanitti al 3 aannan barattootaaf dhiyaachaa jira. Ammaa Getaachuu dabalata qaba. Sagantaan nyaata barattootaa hanga midileen hojiirra oolaa jiraachuusaa mirkaneessuuf tibba darbee OBN manneen barnoota magaalaa Fiichee keessaa tokkotti goruun sakatta'insa godheen barattoonni nyaata argachaa akka hin turree fi OBNis kanuma mirkaneessuun isaa ni yaadatama. Sagantaa nyaata barattootaa magaalichaa idileen caalmatti itti fufsiisuu fi qabiyyee nyaataa fooyyessuuf hojiin fakkeenya ta'e immoo ammatti magaalichatti eegalameera. Barattoonni torbanitti aannan si'a 3 akka dhugan sagantaan dandeessisu. Sagantaan akkanaa hojiirra ooluun immoo barattoonni nyaata madaalawaa akka argatan gargaara. Ruuzi, makarooni, aannaniif daabboo nyaachaa baay'ee gammanneera. Barumsa keenya sadiitti baranna. Duraan ruuzi ture aannanis daabboo arganne barumsattis hin ciru. Ruuzi nyaachaa turanii amma immoo daabboo fi aannan nu dhiyaate fi hirmaannaa keenyaniifis itti fufnaa. Duraan ruuzi ture amma immoo dabalataan aannaniif daabboodha. Baay'ee das namadha wanna nama hawwatudha. Kana malees salaaleetti aadaa aannan dhuguu fooyyessa. Oomishtoota aannaniitiifis carraa guddaadha. Aannan caalmatti gabaa argata. Obbo Abarraa Kabbabaan durataa waldaa hojii gamtaa oomishtoota aannanii torban isheeti. Sagantaa kanarraa waldaan kuni aannan hanga leetirii 200 kan ta'u ijoolleen asirraa hin fayyadamu jenneeti kan yaadnu guyyaatti jechuudha. Gabaa aannan leetirii 200 magaalaa kana keessa carraa kanaan as keessa tursiisuu jechuun asitti gabaa argachuu jechuun carraa guddaadha jechuudha. Sagantaa nyaata barattootaa baay'inaanis ta'e qulqullinaan fooyyessuun manneen barnootaa magaalichaa 5 keessatti aannan obaasuuf sagantaan dandeessisu qooda fudhattoota hirmaachisuun eegalamuu itti gaafatamaa waajjira barnoota bulchiinsa magaalaa Fiichee obbo Darajjee Dandaa himan. Nyaanni kun nyaata madaalamaa fi guutuu akka ta'uu danda'uuf aannanii fi daabboon itti dabalamuu qabannee dhaabbata SNV Bridge Plus jedhamu barattoota 9,540 ta'aniif manneen barnootaa 5 keessatti aannan kana dhiyeessuudhaaf proposal hojjennee dabarsinee maallaqa miliyoona 45 nu mirkaneessanii jiranii ji'oottan hafan kana keessa kan duraa caalaa fooyya'aa ta'e yoo xiqqaate torbeetti guyyaa 3 akka isaan aannan fayyadamuu danda'an guyyaa 2 hafteessan immoo akka isaan ruuzii fayyadamuu danda'aniif hojii eegallee jirra. Bara dhuftus kana caalaa bal'inaan akka itti deemu qabu irra jaalaas dhaabbaticha qofa odoo hin taane hirmaannaa hawaasaatiif. Hojiin magaalaa Fiicheetti eegalamee muuxannoon kan irraa qoodamu waan ta'eef manneen barnoota godinichaa keessatti akka babal'atuuf kan hojjetamu ta'u immoo bulchaan godina Shawaa Kaabaa obbo Kifaloo Adaree himan. Aadaan aannan dhuguutis salaaleetti fooyya'u qabaa dhaaman. Akkuma mucaa keessa dabtarii bittanii mana barumsaa ergitan mucaa keessanii bakkuma seenta se'aa ijoolleen akka aannan dhugdu taasisa. Ijoollee qofaa miti bar isinillee dandeenyan aannan dhugaa. Qulqullina barnootaa mirkaneessuun guddina biyyaatti fufsiisuuf sochii baruuf barsiisuu keessatti hanqinoota jiran qorannoo fi qo'annoon deeggaraa deemuun murteessaadha jedhame. Biiroon barnoota Oromiyaa kufaatii barattoota kutaa 12ffaa fi harcaatii barattoota irratti qorannoo qorachiisaa ture xumuruun bu'aasaa ifoomse. Jiksaa Taklee dabalata isaa nutti hima. qulqullina barnootaa milkeessuun guddina biyyaa fi fayyadamummaa uummataa mirkaneessuuf sochii baruu fi barsiisuu keessatti hanqinoota jiran qorannoo fi qo'annoon furaa deemuun murteessaadha. Biiroon barnootaa Oromiyaas rakkoo ijoo kufaatii fi harcaatii barattootaaf sababa ta'an adda baafatee irratti hojjechuuf yuunivarsiitii barnootaa Kotobee waliin ta'uun sababa kufaatii barattootaa kutaa 12ffaa irratti qorannoo qorachiisaa ture bu'aasaa ibseera. Dr. Malkaamuu Afataa yuunivarsiitii barnoota Kotobeetti daayirektara
hariiroo yuunivarsiitii fi industiriitiin hayyoota qorannoo sababa kufaatii barattoota kutaa 12ffaa irratti gaggeessan keessaas isaan tokkodha. Qorannoo kufaatii barattoota kutaa 12ffaa irratti qoratame kun dhimmoota gurguddoo 6 sirna barnootaa fi barsiisuu, hooggansa barnootaa, ga'umsa barsiisotaa, fedhii barattoota, hirmaannaa maatii fi leecalloo manneen barnootaa irratti kan xiyyeeffatedha. Qorannoo qoratame kanaan kufaatii barattootaaf sababii ijoon kaka'umsi barsiisotaa gadi bu'uu, dandeettiin afaan Ingilizii barattootaa laafaa ta'uu fi barattoonni araada miidiyaa hawaasummaan qabamuudha jedhan Dr. Malkaamuun. Barattoonni keenyi dandeettiin afaan Ingilizii fayyadamuu isaanii ammarree baay'ee gadaanaa akka ta'e barsiisota keenya irratti kan calaqqisu yookaan immoo fedhii afaan sana fayyadamuun rakkoon kan ta'e dhaqee barattoota irratti waan calaqqisuu fi kanaaf barattoonni keenyi dandeettii gahumsi isaan afaan Ingilizii fayyadaman gadaanaadha. Inni kun immoo qormaata hojjechuuf waa dubbisanii hubachuuf maaliif afaan Ingilishii jaallannas jibbinees isa international language afaan addunyaa waan ta'eef kan ittiin waliigaltu waan ta'eef qormaanni keenya sanaan ba'a waan ta'eef inni kun sababa guddaa akka ta'e achi keessatti argineerra. Rakkoo kufaatii barattootaaf sababa ta'an kana yaada furmaataa kaa'amee Dr. Malkaamuun himaniiru. Manneen barnootaa barnoonni itti argamu gochuun baay'ee barbaachisaadha. Kun jechuun barsiisonni walirraa barachuu, barattoonni walirraa barachuu, manneen barnootaa bakka yeroo hunda ittiin baratanii beekumsa ogummaa ittiin fooyyeffatanii waan ta'eef wiirtuun leenjii peedaagojii fi wiirtuun leenjii afaanii jiraachuu qaba. Yeroo akkasii kana gahumsa peedaagojii isaanii fi gahumsa afaan Ingilizii English language competency kan jennu kana fooyyessuu irratti gahee cimaa qabaata jennee yaadna. Gama biraan biiroon barnoota Oromiyaa rakkoo harcaatii barattootaaf dhimmoota sababa ta'an adda baafachuuf qorannoo hayyootaan qorachiisaa ture xumuruun bu'aasaas ibseera. Biiroo barnoota Oromiyaatti daayirektara sirna barnootaa kan ta'an kaadhimamaan PhD Mangistuu Lataa hayyoota dhimma harcaatii barattootaa irratti qorannoo qoratan yoo ta'an fedhii dhabuun barattoota, maatiin barattootaa dinagdeen of danda'uu dhabuu fi bu'uuraalee misoomaa manneen barnootaa keessatti guutamuu dhabuun rakkoo ijoo harcaatii barattootaaf sababa ta'anidha jedhanii. Waan barattoota biratti jiru keessaa inni guddaan maddee fedhii dhabuudha barattoonni barnootaaf. Maaliif fedhii dhabdan gaaffiin jedhamu baay'inaan yoo ka'uuf namoonni baratan qe'ee keenya keessa jiru barnoota xumuranii odoo hojii homaan qabaatiin qe'ee keenya keessa jiru. Kanaaf ani baradhee sangaa ilaalchi jedhu jira. Maatiinis barnoota keessaa ijoollee kan hambisan ijoolleen siistama barnootatti akka deemine kan taasisan harka qalleeyyummaadha. Hojii biraatiif bobba'u. Harcaatiin barattootaa fi sochiin baruuf barsiisuu karaa milkaa'ateen akka gaggeeffamuuf inisheetiiviin barnoota haaraa cimuu qaba. Sochiin badhaadhina maatii mirkaneessuuf hojjetamaa jiru jabaatee itti fufuu qaba jedhan kaadhimamaan PhD Mangistuu Lataa. Koreen dhaabbii caffee Oromiyaa dhimma misooma baadiyyaa godina Iluu Abbaa Boriitti hojiiwwan misoomaa fi kenna tajaajilaa daawwate Fiqaaduma kunni. Koreen dhaabbii dhimma misooma baadiyyaa caffee Oromiyaa godina Iluu Abbaa Boriitti daawwannaa hojii garaagaraa taasisaa jira. Koreen kun daawwannaa taasiseen raawwii hojii kurmaanaa sadaffaa waajjira buusaa gonofaa godina Iluu Abbaa Borii waajjira fayyaa godinichaas daawwateera. Hojiin duudhaa uummataa deebisuuf waajjirri buusaa gonofaan buusii miseensotaa fi gumaata walitti qabuuf hojjetames gaarii ta'uun ka'eera. Dhiyeessiin qorichaa hanqina qabaachuu fi babal'inni dhaabbilee fayyaa godinicha keessa jiru gahaa ta'uu dhabuun ammoo akka hanqinaatti ta'uun furamuu akka qabus koreen kun ilaaleera. Dabalataanis koreen dhaabbii kun rabsaa xaa'oo fi warshaa nyaata beelladaa yuuneenii qonnaan bultoota daawwachuun aanaa diiduutti ammoo jiraattota magaalaa Gordomoo waliinis mari'ateera. Marii kanarrattis jiraattonni rakkoon bulchiinsa gaarii tajaajilaa fi bu'uuraalee misoomaa furamuu fi akka qabus kaasaniiru. Mufiteera waa'ee wobaa kanarratti hojjetamaa jiru. Karaannu aanaadhaan hin jiru, karaannu manaa kamiidhaan hin jiru. Waajjirri bishaanii Oromiyaa irraa dhufee qoratee ilaalee al tokko dhufanii gaafa gadi huranu naannoo meetira 60-70 deemanu bishaan hin jiru. Kaasanii deeman. Gara waggaa 10 ta'eera karaan sun daandiin dhoowun. Katoodhaa wajjin ammoo nu ollaadhaa yoo firri du'e nan. Miseensi koree dhaabbii dhimma bulchiinsa seeraa fi misooma caffee Oromiyaa obbo Girmaa Taarraqany gaaffiin jiraattotaa deebii akka argatuufis ni hojjennaa jedhan. Kan daandiis, kan riqichaas, kan fayyaas kanneen biroos akka jiran akkasin nu amantanuu fi qaama qaqqabu birallee mataa keenyaan deemnee naannoodhaa eenyuun ilaallata wanti kun karaa qindeessinee caffee mootummaa naannoo Oromiyaas kana qindeessaa damee isaatiinis dhiyaasaa kan jiru. Walitti qabaan koree dhaabbii dhimma misooma baadiyyaa caffee Oromiyaa Diriirsaa Waaqumaa mootummaan rakkoo kenna tajaajilaa fooyyessuuf hawaasatti siqeenyaan hojjetaa jira jedhan. Rakkoowwan bulchiinsa gaarii gama bu'uuraalee jiran furuufis mootummaan jijjiiramaanas xiyyeeffannoo laatees hojjetaa jira jedhu. Dhaloonni dhufu dhaloota dukkanatti dhufu miti. Dhaloonni dhufu dhaloota abdii kutataa miti. Kanaaf akka salphaatti ilaaluu hin qabnu hojiin jiraa kan bishaanii kan ibsaa waan jettan koree qindeessituu koree qindeessituu aanaa faana hin mari'annaa. Itti fufuunis koreen dhaabbii misooma baadiyyaa caffee Oromiyaa kun haala baruu fi barsiisuu kenna tajaajila magaalaa Gordomoos daawwachuun jiraattota aanaa Buree waliinis magaalaa Bureetti dhimma misoomaa fi nageenyaa irrattis mari'ateera.
jira bitaa mirga laallatutu nurra jira. Har'a ijoolleen Oromoo doktoroonni profesoroonni waa'ee nageenyaa kan baratti ijoollee meeqatu jira waa'ee nageenyaa akkamitti akka nageenyi bu'u haa mari'annu tooftaa biraa haa uummannu tooftaatti olii galluun maaltu jira tooftaa namatti olii galla jennu koottaa galaa nun baafne kun bar kana wayyaanii itti fayyadamtee jirti. Amma maali tooftaa olii galuu afaan tokko dubbanna obboleessatu achi jira obboleettitu achi jira obboleessatu miidhamaa jira obboleettitu miidhamaa jira yoo tana goone hoo Oromoon waggaa 150 rakkate san 150 illee hin bulcha. Gonkumaa Oromoo harkaa eessattuu sossootu yoo walii galuu baanne hoo karaa sareen tolchite waraabessi seena walii galtee dhabuun keenya kun bada Oromoo walii haa galu yaboo waaqa laala yaboo lafa laala Oromoo walii haa galu tana lallaba. Galti nagaa galgalti nagaa galti nagaa galgalti nagaa warri nagaa waaree nagaa nageenyi haa ititu nageenyi haa bu'u nageenyi haa ititu nageenyi haa bu'u nageenyi jireenya dhala namaati nageenyi jireenya dhala namaati nageenyaa gatii kaffallee hin dandeenyu nagaa tilmaamne hin dandeenyu irratti hojjetuun ala Oromoo nagaa buufnu Oromoo nagaa buufnu Oromoo nagaa haa buufnu nageenyi waan guddaadha nageenyi jireenya dhala namaati nageenyi jireenya dhala namaati Oromoo nagaa haa buufnu Oromoo har'a nu abbaa biyyaati nagaa haa lallabnu fuula fi qalbii keenya gara nagaa haa deeffannu fuula fi qalbii keenya gara nagaa yaada keenya gara nagaa haa deeffannu nagaa.